Argaa jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun podcast Faana Media Corporation irraa isiniif darbaa jirudha. Podcastii keenya irra kana keessatti immoo Dr. Ayyalaa Kabbadaa Roobaa jedhamu. Dr. Ayyalaan United Kingdomitti yookiin UK yookaan Ingilizitti University UKitti gargaaraa Profeesaraa Ogbarruu Afrikaati. Kanaaf isaan wajjin dhimma isaanii, seenaa isaanii, kaataa hojii fi dhimmoota garaagaraa irratti marii kan taasisnu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nuliin akka turtan immoo kabajaan kan isin affeerru Dr. Ayyalaan si jedhu moo isin jedhu laata? Si jedha. Wayya miti haasaa keenyaaf akka ta'u. Eeyyena isaa achis umuriidhuma kiyyaaf si kan jedhuun barbaadan isaatu natti tola. Hayyee marii taasifnuuf yommuu ta'u keetiif ulfaadhu galatoom isin jedhu. Galatooma isinillee caarraa kana naa kennitanii naaf affeeruu keessaniif. Kitaabni tokko nu fuuldura jira. Kitaabni mata dureen Dhalee jedhu. Kitaabni kun tibbana eebbifameera. Kitaabuma kana barreessuu fi maaltu isin kakaase ishii jedhurraa osoo kaane. Dansaadha seenaan kitaaba kana barreessuu dheeraadha. Dheeraa sanas gabaabsee hima jalqaba innumtuu haala guddisa maatii kiyyaatiin wal qabata. Ammayyummaan bifa sadiin gara maatii keenyaa dhufe inni dura barnoota, lammaffaa amantaadha, sadaffaan daldala. Kan hundaaf ka'umsa namni ture haadha abbaa kiyyaa akkootiyaa Baatii Bariisoo jedhamti. Isitu jalqaba ilmaansee mana barumsaa galchitee abbaa kiyyas mana barnootaa jalqaba isiidhaaf ilma jalqabaa ture inni yeroo sana barnoota bara 1950mootaa fi 60moota keessaa isin barattee hin beektu garuu hiriyoota namoota kutaa biyyaa kana gara garaarraa dhufanii naannoo Gujii isaan qubataniitu jira. Hiriyummaa isaa walii uumtee duubarraa sababa amantaatiin amantaan garuu duubarraa isa gula isa barsiisuu deemte tokko ka'umsisiidha. Ani yeroo muraasa isii wajjin ture yeroo ture sanitti seenaa durii odeeffannoo garagaraa oduu durii weedduu garagaraa natti himaa turte. Duubarraa abiddi barnootaa isiin qabsiite suni abbaan kiyya kutaa erga barate kitaabolee wayii bitee mana fidaa ture. Kitaabolee inni fidu kan afaan Amaaraa waan ta'eef ani oduu mana barumsaan galiin suuraa fi fakkiiwwan garagaraa qofa kitaabicha irraa osoo ilaalu kitaaba jaalachuu jalqabe. Erga kitaaba jaalachuu jalqabe inni maatiin kenna maatii amantaa hordofu jedheera kitaabolee amantaa kanas baay'ee dubbisan turanii. Kun akkuma kana osoo mana barnootaan galiimu. Osoo mana barnootaan galii isaan abbaan kiyya inni dubbisaa baay'ee dubbisaa ani immoo kitaabolee kanneen dubbisnaan jedhee hin beeku an afaanichalle hin beeku garuu kitaaba baay'ee jaalataa ture. Duubarra maaltu dhufaa akkuma kanaan barnoota jaalachaa barnoota erga galeen duuba yaadni woo barreessuu kun gadumaa jalqabee na keessatti uumamuu jalqabe akkuma dubbisuu kutaa lama tokko baradhee barreessuu kutaa lamatti qubee afaan Oromoo barreessuu guutumaan guutuu baradhee. Ergasi wama barreessaa oola waraqaa tokkoon gatu ku akka kana adda jiru seenaan kun dheeraa dhufe kitaabichaan kan wal qabatu immoo maal ta'e yoo barnootaa fi ol fagaataa deemu keessattuu barnoota doktoreetii PhD jedhamu kana barachuu fi biyya United Kingdom eega deemeen duuba xiyyeeffannaa ani aadaa kanaa fi eenyummaa uummataa beekumsa ganamaa kanaaf kennuu qabu na keessa jabaataa dhufe. Kanarratti waan lamatu sababa gurguddaa lamatu jira kan akka kitaaba kun dhalatu godhe dhalate akkan dhalate sababni guddaan godhe tokko uummatuma keenya kana akkuma walii galaatti Oromoos ta'e keessaa immoo gara uummata Oromoo Gujii yeroo hedduu ilaalchi uummata kana jira akka uummata duubaa hafaa akka uummata homaa hin baranne akka uummata seenaa hin qabne akka uummata ogbarruu hin qabne ilaalcha akkasii kanatti durumarraa jalqabee ture. Ogbarruuni naannoo sanatti yookiin immoo hawaasa Gujii keessatti ogbarruun waa'ee isaa barreeffame hin jiru jedhamee waan isaatti dhufaara amma hiikuma ogbarruu kanatti dhufuu fi tokko ilaalcha kanatu jira. Lammaffaa ilaalcha kanaaf sababa kan ta'u rakkoon guddaan tokko beekumsa ganamaa oguma fi ogbarruu jiru kana bifa afoolaatiin jira inniin kun bifa barreeffamaatti deebi'ee lafan jiru. Kanaafuu namni ati womaan qabdu siin jedhu ragaa qaba jechuudha. Kanaafuu ammaal yaade afoollii fi himamsa afaanii kan akkoonti jalqaba natti himaa turte kan duubarra ani karaalee garagaraatiin dubbisu kun kitaaba ta'uu akka danda'uu fi ammayyummaa waliin makatee
barreeffama asoosamaa cimaa tokko akka inni ta'uu danda'u yaadi waan naa dhufee fi seenaa kana walitti qabsiisee durirra dhaloota hedduu duubatti deebi'an akkuma nooyeeti jalqabee hanga shamarraan yookiin dargaggeeyyii amma yuunivarsiitii barattu miidiyaa hawaasaa dabalatee kana hundaa wal qabsiisee asoosama kan uumuuf na kaase seenaa dheeraa kana gabaabseeti garuu duubarraa tokko tokko ibsuu dandeenya. Haa ta'u mata dureen kitaabichaa dhalee jedha. Maal jechuudha? Dhaleeni amma yeroo kitaabolee ogbarruu kana barreessanii maqaatti kennanu wanni kun dugduubee isaa seenaa mataasaa qaba. Fakkeenyaaf biyyoonni Awurooppaa tuni akka Ingilaand fa'aa Ameerikaa kun fa'aa kitaabolee asoosamaatiif hojii kalaqaatiif maqaa isaan kennan yeroo hedduu nam-fakkii ijoo achi keessa jirurraa ka'aniiti. Fakkeenyaaf yoo nam-fakkiin sun kitaabolee Shakespeare fa'aa Romeo and Juliet wanni dhaneefi nam-fakkiiwwan lamaan kanarratti hundaa'eeti. Gara Afrikaatti yoo dhunnu ani amma ogbarruu addunyaas hin barsiisaa, ogbarruu Afrikaa illee hin barsiisaa, muuxannoo kana hunda hin arga. Yoo dhufu Afrikaa irratti yoo dhunnu lamatu jira. Things Fall Apart kachiinoo achee asoosamichi barreeffame yaada ijoo fudhate malee maqaa qooddataa tokko yookiin nam-fakkii tokkoon fudhanne. Guugii Waatiyongoo immoo Matigaarii asoosama jedhu tokko qaba. Matigaariin kun qooddataa ijoo achi keessa jiru. Kanaafuu seenaansaa adeemsi dhufaatiinsaa lamaaniyyuu qaba. Gara biyya keenyaatti yoo dhufnu kan afaan Amaaraa hedduu isaa seenaa waggaa 100 qaba. Garuu kitaabolee afaan Amaaraatti asoosamoota barreeffaman irratti maqaan kennamu ana baay'ee nan gammachu. Sababni cimaas miti barreeffama hedduu irraa barreeffame. Fakkeenyaaf Fiqir iska Maqaabir yoo jedhu beekame wanti kitaabicha kana keessatti ta'uuf deemu namatu wal jaalate jaalalli sun du'a fide. Amala akkasii qaban asoosamoonni hedduun afaan Amaaraatiin barreeffaman. Rarraasanii osoo hin taane namni qabiyyeessa san isa jidduu san osoo hin laalinu waan kitaabichi keessa jiru sana jalqomatti fudhata jechuun hin beeka hin hubate dhamee yaada. Akkas barreessitoonni hedduun fakkeenyaaf ka Abbee Gubanyaas Aandi Lennaatu yoo jedhu ilma dhiiraa tokko cimaa isaa tokko seenaa isaa akka dubbachuuf mootii Teewodiroosiiti. Isa keessaan kan natti tolu kan barnoota PhD kiyya keessattis fayyadame Yeburqaa Zimmitaa jedha. Kitaabni Yeburqaa Zimmitaa jedhu kun maqaan isaa gama ogbarruutiin yoo laalu maqaa sirrii miti. Sababni seenichi kitaabicha harki 70 yookiin 65 ol waa'ee Koloneel Hayyeeloom Arayaati. Garuu maqaan Yeburqaa Zimmitaa jedhu akka bifa ogbarruutiin bifa akka ogeessa ogbarruutiin maqaa sirriis miti. Garuu akka dansaa kitaabicha fudhatama isaa beekamtii isaa ol guddise. Kan afaan Oromootti yoo dhufnu jalqabumarra waan jirruu fi hundee isaas waan gadi hin jabaatinii fi kennami maqaa kun hundee godhatee bifa amala addaan qabu. Hawwii yoo jenne amma qooddattuu ijoo tokko achi keessaa fudhatame. Gurraacha Abbaayyaa yoo jenne inni dansaan inni baay'ee natti tolaana. Qooddataa yookiin nam-fakkii ijoo achi keessa jiru teetoo kan jedhamu isa laallataa garuu kallattiin isa hin jedhamne. Ani amma maal godhee seenaa kana hunda erga ilaaleen duuba hawaasichattis deebi'ee achi ilaale. Qooddata ijoo yookiin nam-fakkiiwwan ijoo lamatu kitaaba kana keessa jira. Haadhaa fi intalaa. Haati lootu intalli diidu. Kanaafuu mata duree kitaaba kanaa haadhaa fi intala yookiin lootuu fi diidu jechuurraa akka aadaa uummata Oromoo naannoo an keessa dhaladhee guddadheetti maqaan kun hariiroo warra kana lamaanii maaltu waliif fiduu danda'a jedhee yaadu jecha kana durumarraa beekaa dhalee jecha jedhutti dhufe. Dhaleen kun kanaaf dudduubi dhufaatiin isaa kana fakkaata. Hiika dhaleetti yoo sii dhufe dhaleen akka hiika kallattii lama qaba tokko. Kan dhalee kan jaaladhu kan narraa dhalatte dhalachuu yookiin dhala kiyya kan jedhamu dhalachuu qofa osoo hin ta'in jaalalaa fi marartii agarsiisa tokkoffaa. Lammaffaa dargaggeeyyii yeroo wal jaalatan dhiirrii fi durbii dhalee yeroo waliin jedhamtu jira. Isa jalqabaatiif jechicha haala akkasii keessatti dhaga'e kitaaba kana keessa garuu ani jijjiire. Akkamitti jijjiire qooddattuun yookiin nam-fakkii ijoo haati intala sii tana maqaa dhalee jedhu kenniteef. Intalatti diiduu siin jedhe tanaaf. Akka aadaa Oromoo Gujii duriitti ijoolleef maqaa kan baasu dhiira malee dubartii miti. Kan moggaasu. Kan maqaa moggaasu kan maqaa baasu dhiira waan ta'eef abbaan intalli gaafa dhalattu. 'Diidu jedhee moggaase diidatti dhalatte. Haati immoo
seenaa wayii qabdi jecha dhalee jedhu kana maqaa kana dhalee jettee mana keessatti maqaa mana intala ishee itti yaammattu kana qabdi. Maaltu uumama dura abbaansi kan haadhaa jechuudha kan lootu dhaleetiyyaa jedhan isii mararfata amala addaa waan qabduu fi cimtuudha. Abbaatu jedhaan abbaan sun erga du'ee namni deebi'ee maqaa sanii isii waamne. Kanaaf isiin maan gootee isa yaadachuu fi maqaa kana intala isiitiif kennite. Duubarra maaltu dhufaa intalli tun carraa barnootaa argattee gara biyyaa ba'uu yeroo deemtu waggaa 25 guutteerti. Seenaa sitti magad taa'ii jettee gara dhuma kitaabicharra jechuudha. Seenaan isiin itti himtu kuni akkuma aadaa Oromoo Gujiitti ijoollee seenaa ciccimaa seenaa miira ulfaataa qabu tokko ariifatanii gaafa isaan ijoolleetti himanu hin tursani. Amma waggaa 25 guuttee intalli tun baatee galuu dandeetti. Waan baay'ee dubbisteetti cimteetti yuunivarsiitii eebbifanteerti. Kanaafuu teessitteetti himte. Intala tiyya jetteen waan lama walitti qabna jette. Tokko dubartummaadha. Anis dubartiidha, atis dubartiidha. Kan ammoo waaqatu nuuf kenne. Lammaffaa immoo maqaa dhalee jedhu kan siin waamu kana walitti qabna. Seenaa kan ati hin beektu abbaan kiyya gaafa dur lubbuun jiru dhalee naan jedha. Erga inni du'e immoo nam tokko deebi'ee dhalee naan hin jenne. Yaadannoo san immoo ati gara duraa seenaa maatii kiyya seenaa uummata keetii barreessuuf waan deemtuufi isaan akka yaadataa deemtu yaadannoo ta'e jechuudha asirra dhufe marartii fi jaalalarra dabaree walitti hidhaamsa haadhaa fi intalaarra darbee maqichi marartii fi yaadannoo fi seenaadha jechuudha. Haa ta'u kitaabchi keessaa yeroo laallu irra caalaansaa dhimma safuu aadaa ogbarruu bakka ati dhalattee san naannoo Gujii hawaasa Gujii keessa jiru sanatti kan wanni jedhu achi keessatti kan ibsamee jiru. Achi keessatti xiqqoo maal osoo si gaafadhee kan inni wanneedhe safuu cabsuun hin beekama waan hin malle aad maleedha. Garuu kufaatii qaqqabsiisaa jedha. Fakkeenyaaf abbaa haadha hangafa warra hawaasa guguddoo warra kabajamuu qabu sana yoo kabajuu dhiisne akkasumas immoo yoo safuun cabe kufaatii akka malee namni kufaa'e. Kufaatii akka malee gaafa jennu dinagdeenis ta'uu danda'a maaliinis ta'uu danda'a garuu kufaatii akka malee inni kufaa'e. Osoo ishii irratti waan aan jette. Jalqaba yaada ati kaasta irraa ka'uu fi kitaabichi waa'ee safuu wal qabatee naannoo ani itti dhaladheetiin kan wal qabatu walii galatti miti. Kitaabni kun jidduu jira boqonnaa waan ta'eef boqonnaa 31 qabu keessaa boqonnaa 10tu kana laallata. Dhimma kana qofa irratti boqonnaan 10 duraa safuu cabsuu kanaa fi kufaatii isa hordofee dhufu kanarratti xiyyeeffata. Kutaa kana keessa maal agarsiisuu barbaade yoo jette ogbarruun amaluma isaatti waanuma yoo kallattiin dubbannu salphaa ta'e tokko hiika addaa waliin fida. Amma safuun kufaatii fida jechuurraa seenaawwan as keessatti an dhiyeesse kana dubbisuun garaagarummaa guddaa fida. An akkamitti dhiyeesse bifa dramatic yookiin bifa tapha fakkeesse baacoo fakkeesse murgoo jedhanii gara keenyatti bifa kanaani seenaa dheeraa taatee tokko fudhadhee taatee namni tokko haadha warraa isaa karaa garaagaraatiin miidhaa irraan gaha. Namni kuni achumaan duraayyuu abbaa isaatiif kabajan qabu. Namni abbaa fi haadhaaf kabajan qabne haadha warraa yookiin haadha manaa fuudhee kabajaan jiraachisuu hin danda'u. Duruma safuun cabaa dhufeera. Amma aadaa uummata keenyaa keessatti wanni jiru tokko abbaa keeti haadha keeti namoota sadarkaa isaaniirra jiru rakkinni fedhee uumame harkaan hin tuttu. Jecha hamaayyuutti deebisuun si cabsa jedhamee qabamee dhufe wanni kun. Kanaafuu maal ta'e kufaatiin yeroo wal qabataa dhufu namtichi kun abbaa isaa gaaf tokko seenaan isaa dheeraa keessan deemnu guyyaa tokko haatii fi abbaan wal dhabnaan gara haadhaa goree abbaa isaa darbee kuffise. Yoo kuffisuu gaafas cabeen akka cabeetti hin beekan akka aadaatti akka cabeetti fudhatamee ergasiin duuba maaltu dhufee mana isaa keessatti fuudhees hin milkoofne fuudhee gaafuma. Hin milkaa'u jechuudha. Kufaatii jechuun waan yaade sanaaf hin milkaa'u jechuudha. Isatti dhufaara. Kufaatichi tokkoffaa waan yaadeef hin milkaa'u lammaffaa maatii ijaarratee ittiin hin milkoonne sadaffaa akka nama dhuunfaatti milkiin karaa hedduun jira. Fayyaan jira qabeenyaan jira itti dabalee immoo kallattii garaagaraatiin milkaa'inni kun hundumtuu
daangaa horataa dhiphataa dhufa. Kufaatiin nama dhuunfaa kun immoo eessa deema kufaatii hawaasaa ta'a. Yoo bal'ataa deeme amma kitaaba kana keessatti hamiin garagaraa oduun garagaraa hawaasicha boqonnaa dhoowwee wal amantaa namoota gidduu balleessee namni hundi wal shakka. Hawaasni tokko akka hawaasaatti yoo dhoksaa walii eeguu qabu eeguu dadhabe yoo amanamummaa balleesse akka hawaasaatti itti fufuu hin danda'u. Wal shakkaa waan garaasaa baasee walitti ni himatu. Kun immoo maal ta'a hawaasichi qaamni isaan miidhu tokko yoo dhufee seene akkuma salphaatti isaan bittinne. So kanumarraa kaanee cabsiisi namni dhuunfaa safuu cabsu kufaatii mataa isaallee kufaatii hawaasaallee fida yoo baay'ataa walitti deemuu yaada jedhu ibsuu barbaadeeti. Kitaaba keessa osoo hin bahin jecha mataa namaa jedhu tokkoon arge. Dhugaadha gaaffiin kun baay'ee galatooma gaafficha kana kaasuudhaaf keessattuu kitaaba kana wal qabatee yaadrimeen mataa namaa jedhu kun bakki inni dhufeen waggoota darban 5 dargaggeeyyiin karaa miidiyaa hawaasaatiin jecha mataa dhiiraa itti fayyadamu jedhu tokko itti fayyadamaa turan. Namni wanti dargaggeessi dhiiraa tokko waan dansaa yoo hojjete mataa dhiiraa yaada jedhutti barreeffama. Gootuma jechichi gara kibba Oromiyaa kana Gujiif Boorana keessatti irra deddeebi'ee fayyadama. Namni mataa dhiiraa jedhamu kuni benchmark yookiin standardii namaati jechuudha. Kan irratti ulaagaan irraa ka'e akka ulaagaa dhaabbataatti kan laallamu. Dhiira qofa irratti xiyyeeffate. Dhiira jedhee mataa dhiiraa jechuun jira jechittumtu mataa dhiiraadha dhiiraaf mataadha. Dubbiin kun eessa deemee yeroo namoota tokko tokko wajjin haasofnu dubartiinu mataa dhiiraa yeroo jedhan dhufu. Ani immoo haasaa akkanaa kan hin jaaladhu. Jalqabumarraa barnooti kiyyas waan sana sammuu keessaa na balleessaa dhufe dhalli namaa gareen olaantummaan qabu gareen immoo gadaantummaan qabu. Kana yoo jedhu fakkeenyaaf dargaggoonni gaariidha namoonni umriin isaanii deeme dadhabaadha yookiin dhiirri cimaadha dubartiin dadhabaadha waan jedhutti ani namanu. Maaliif maatiidhuma kiyya keessattuu bakkuma jiraadhettu seenaa barnootaa keessalletti garee kam keessaayyuu cimaan jira garee kam keessaayyuu laafaan jira. Dhiirri cimaan jira dubartiin laaftuun jirti dubartiin cimtuun jirti dhiirri laafaan jira. Kanaafuu jecha mataa namaa mataa dhiiraa jedhu kana seeneffamuma isaa rukutuu barbaadeen. Seeneffamuma isaa rukutuu waan barbaadeefi seenaa dubartootaa irratti xiyyeeffadha. Akkuma nooyyee irraa jalqabee hanga intala diidu jedhamtu as keessa jirtu kan barnoota qabxii olaanaan yuunivarsiitii Addis Ababaatti yookiin yuunivarsiitii Finfinneetti xumurte seenaa warra kanaa walitti qabsiisee maal agarsiisuu barbaade tokko jechi mataa dhiiraa jedhu sirrii muti mataa namaa jechuu qabna. Namni tokko yoo nama caale yoo jennu waan itti kenname hojjetuun cimina adda agarsiisee milkaa'ina isaatii yoo dhufe mataa namaa jedhamuu qaba malee mataa garee tokko jedhamuu qaba. Koorniyaatiin akkasitti adda fo'amuu qabu. Koorniyicha haasaa akka nama barateetti yeroo dubbannu wanti kun aadaa keenya keessa jiraachuu danda'a jechi kun durii dhufuu danda'a. Nu garuu amma yoo laallu guddinni ammayyummaa waan garagaraa waan fidduu fi jecha garee tokko cina qabee garee tokko immoo ol kaasu kana fayyadamuu hin qabnu waan jedhuu fi yaadrimee mataa namaa jedhu kana bifa kanaa itti fayyadamen. Akkuma jalqaba kaas kitaaba keessaa habaan amma Dooktar Ayyalaan yookiin Dooktar Ayyalaa Kabbadaa Roobaan eenyu eessatti dhalate haalli guddina isaatii maal fakkaata jedhee namni gaafachuu danda'a. Anis gaafadha. Kanaaf Dooktar Ayyalaa Kabbadaa Roobaan eenyu eessatti dhalatan? Ku amma seenaa badhaa nutti ta'a. Anillee seenaadhuma kiyya yeroo dheeraaf duruma waan guyyaa hojjedhu walitti qabaa waan dhufeef yeroo ofii ibsinaan jedhanu fageessee keessa deeme yoo gabaabsee jalqabe ani Ayyalee namni jedhamu kan dhalate godina Gujii aanaa Uraaqaa ganda Doogoo jedhamu dhaladhe. Maatiin kiyya haadhaanis abbaadhaan illee Oromoo Gujiiti. Maatii aadaa beekuu maatii dhumarra amantaa kiristaana pirootestaantii hordofanii ani lachuma keessa dhaladhe. Amantaa haa hordofanu malee aadaa keenya ganamaa kana ima nu gorsanii ima nu barsiisanii maatii kana keessan nama dhufe namni kuni maqaa kiyya irratti yaada muraasa tokko kaasuu danda'a. Yeroo hedduu namoonni gaafatan jiru ati yoo aadaa irratti erga nama cimee hojjetteete maqaan keetiyyuu aadaa mul'isu maqaa ormaati waan jedhamu jira. Maqichi seenaa mataa isaa qaba. Nama tokkottu Ayyalaa Abbaa Diinaa jedhamutu naannoo san ture. Namni kuni hundeen isaa Amaaraa. Akaakayyuun kiyya nama kana baay'ee jaalata namichi janna.
jannallee jannatar kanaafi jaarsichi jecha ayyalaa jedhu kana hiika isaa afaan amaaraatuun se'u inni ayyalee jedhees immoo gaasne ayyalaa jedha kana jechuun saa cimaa goota namtichi bifaanis baay'ee diimaadha anis gaafa dhaladhu baay'ee diimaa ture ammas diimaadha kanaafi yaadannoo kana qaba ani immoo jaarsichi dhumarra ana yuunivarsiitii baradhuun yeroo sana sabboonummaa Oromoo baay'ee kakka'ee maqaa nama geeddaratu jalqabnaan hin gaafadhe dura osoo hin geeddarin maaliif maqaa kana naa kennan jedhe jaarsa gaafannaan jaarsi natti ani hiika isaan beekaa ayyalee yoo jenne amma afaan amaaraatiin kan baay'ate kan durarra kan cime jechuudha akaakayyuun kiyyammoo kanan beeku kana waa hin beekneef inni isaa fi gootaa nama cimaa jechuu isaati gaafannaa hiikichallee jechallee hiikan beeku eessaa akka fidel namticha sana qofa beeka seenaa natti himnaan maqaan kun yaadannoo jaarsa kanaa waan ta'eef jaarsi jechuun abbaa kee akaakayyuu kee jechuudha waggaa sadaffaan baradhuun boqate yaadannoo isaa waan ta'eef kennaa inni naamuu gaase waan ta'eef isaaf fudhate maqaa namaa dhiisee odoo maqaa mukaa yookiin maqaa bineensaatu ta'e yaadni inni itti yaadee maqicha naa kenne isa waan hin taaneef qabadhee wajjin itti fufee kanumarraa yoo itti fufu gaaffii keetisii xumuruuf Dr. Ayyalaa jechuun qorataadha, barsiisaadha, barreessaadha, abbaa maatiiti, jaarsallee hedduu dandeenya. Namni gara keenyatti nama haadha warraa qabu hin jaarsee. Kana hunda jechuudha. Haa ta'u. Yeroo dargaggummaa yookiin dargaggummaatti illee ta'uu dhiisuu danda'a. Mana barnootaa gaafa keessatti baran maal hawwitu ture? Hawwiin keessan inni gara fuulduraa. Dhuguma waan ammaa itti jirtan kan barsiisaan ta'a. Dooktaraan ta'a yookaan immoo balalisaa yookiin paayilatiin ta'a maal ture hawwiin keessan? Gaaffiin kun baay'ee gaaffii barbaachisaallee dargaggoonni bara keenya gaaffii kana deebisaa sirriitti akka dhageeffatan barbaada. An gaafa mana barumsaa galu ana qofaa miti ijoolleen dhaloota keenya mentor waan jedhamtu tokkotu jira nama si qajeelchuu nama fuuldurri keeti kana jedhu hin qabnu. Bakka inni itti dhaladhama maatii keenya keessa namni barnoota baratee yeroo sanii fagaatee deemee jiru abbaan kee kutaa jaatti dhiisee gad ta'anii barnoota boru kana ta'eetaa iftaan kana ta'eetaa kanatu si eeggataa barnoota akkanatu jira wanni jedhamu jiru. Ani naannoodhuma sani baadiyyaa keessa turre sanii jireenya baadiyyaa san keessaa bahuufu caarraa tokko qofatu dhufe. Caarraan dhufe sun barnoota qofa ta'e. Amantaa dhawu. Baadiyyaa keessaa bahu. Baadiyyaa yoo siin jedhu akkam seetaa. Amma baadiyyaan nuti jiru sun hanga ammaa daandii asfaaltiin qabu ibsaa sirriitti hin qabu amma haadha tiyya bilbilaan argachuufu yeroo dheeraa natti fudhatama. Neetworkii sarara jechuudha. Amma 2017 irratti rakkina kanatu jira laali waggaadhaa 20-50 immoo lafti kun maal fakkaata waan jedhu. Ani akkuma dhaladheen yeroo laalu wanni diqqoo sammuu kiyyana akka ifunaa godhe tokkoffaa amantaa kiristaanaa kun baay'ee ho'ee dhufe pirootestaantii yeroo san keessatti hirmaannaa namoota kallattii garaagaraatii dhufanutu jira. Kun immoo barsiisota keenya namoonni amantaa lallabuuf as dhufan kuni uffannaanis ta'ee haala fayyadama ammayyummaa kanaan namoota naannoo kan nuti wajjin jiran kanarraa fooyya'ina qabu. Barsiisonni yeroo san amma kophee gaarii qabu, huccuu gaarii qabu, nyaati isaan nyaatan kan nuti achi beeknurraa addaa. Kana yoo laalu barnoota barachuun jijjiirama guddaa namoota kanarratti argu bira akka ga'u hubadhee kutaa shanaffaa yeroo ga'u shanaffaa gaafuma galaaru gaaf tokko waatu uumame horii eegna halkan amma akka kennatti horii moona galchitee dhiistee biraan deemtu ani horii eeguun gaaf tokko cabsanii halkan gidduu roobaa ganna baay'ee ji'a gayyaa keessa. Roobni roobaa halkan sa'a 7 yoo ta'u qotiyyoon cabsanii yaa'ani. Hattuun. No qotiyyoo dhumattu dallaa mooraa cabsee yaa'a. Cabsanii yaanaan isaan deebisuu deemaa roobni gubbaa gad akkuma bishaanitti jira halkan sa'a 7 halkan keessa. Yoo marsaa tokko deebisee ta'u isaanis roobaatu itti cimse yaa deebanii mal cabsan. Marsaa lamoo deebisuu yaa uffadhee buluusiin shamee anumtuu bakka ta'ettiin kufee deebi'ee achi rafuu fi qorri cimaadhaa lolaan mana keessa dhufee ani qophaa jira bakkuma horii eegan sana gaafa kana jireenya kana jiraachuu akka hin qabne murteessa. Kutaa afuraffaa fixee ganna isaati. Jireenya qonnaan buluu kana jireenya baadiyyaa keessa ta'e horii eeguu kana akkana jiraachuun qabu jedhee murteessee ganamuma san mana barnootaa dhaqee kitaaba kutaa 5 naa kennaa jedhee barsiisota achi jiran gaafadhe. Achumarraa duraanillee ma dubbisaa ani waan natti kennane barreeffama lafaa fuudhee lafa kaa'uun jaaladha. Dubbisuutti taa'ee
kutaa shanitti baruma sana barsiisaan tokko nama Oromoo Wallaggaati barnoota saayinsii nu barsiisa dhufee gaaffii nu gaafate gara duraa maal ta'uu barbaadan gaaffii jedhu kan mammatina gaafatte anaaf amma yeroo sana namni beekumsa guddaa qabu kan nama hunda barsiisu namni jireenya gaarii jiraachaa jiru barsiisaa kana magaala guddaa dhaqee hin beeku eessa deemee hin beeku achitti warra nu dhufan kana keessa anaaf jireenyi kanuma kanaafuu barsiisaa ta'uu barbaadaa jedheen itti fufee akkuma ol deemuun immoo naannoo kutaa 8-9 yoo ga'u medical doctor doktora fayyaa kana akka ta'uu qabu maaliif asii achittis wanni himamu kun dhufe isa immoo rakkinnoota gidduu sanitti uumameen fayyaa wal qabatee kutaa 10 qabxii fideera rakkinni gama barnootaatiin qabxiin hin uumamne garuu barnoota medikaalaa barachuu fi waggaa dheertuu waan irra turuu fi deeggarsi gara maatii irraa narraa dhufu na amansiin ilaalcha kootti waan na amansiisinii fi na dhukkubee waggaa kutaa 10 yeroo xumurarra ga'u baay'ee dhukkubsannaan amma yaaddoo wayinatti dhufe dhibeen kun gland TV ture dhibeen kun yoo jabaate barnoota waggaa dheeraa barachuu irratti dhiibbaan irraan ga'a barnootas milkaa'uu dhaba waan jedhuuni amma barnoota waggaa gabaabaa barachuu qaba jedhuun kutaa 12 lesirriitti hin baranne iyyuu teaching social sciences and language kan jedhu kana guute anama yoos barsiisaa ta'a jedhee odon taane University Finfinnee Policy and the Curriculum Instruction waan jedhamu tokkotu jira barnoota kana imaammata baasuun wal qabatu kana baradhe jedha waan guutu Amboo University na ramadani qabxiin guddaa qaba University Ambootti na ramadani achi yoo ba'u gama ramadame kanaan barsiisummaa qofatu jira gaafa achiin goo yaada tokko naa dhufe barsiisummaan kun immoo afaan Ingilishii barsiisuu maaneriinsaa afaan Oromoo barsiisuudha jedhamee dhufe kanan baradhu naa geeddara jennaan inni didane qabxiin guddaadha qabxii 300 ol 500 keessa yeroo sana kan deebise kan kutaa 10 akkasuma jijjiiruu hin barbaanne isaan jijjiiruu didanii innaan anillee namni wayii jimmatti geeddarri kootu business and economics baradhi jennaan am lafan beeku qarshiin jimmaan deemu hin jiru amma taa'ee yaade maal gochuu qaba yeroo jedhu duruma barsiisaa ta'uun kun natti tola barsiisaa ta'uun kiyya oollee barsiisaa yuunivarsiitii ta'uu qabadhee murteessa yuunivarsiitii osoo hin jalqabin kana ta'uuf immoo halkanii guyyaa dubbisee qabxii olaanaa eebbifamuu qaba qabxii kana immoo maal jedhee waraqaa yaadannootti barreeffadhu qaba daayirii isa jedhamsan isarra maal jedhee barreessa gama kiyyaan qaawwi tokkocha argamuu hin barbaachisu yoo warri nama tokko qofa barbaadan barsiisaa Ingilishii sadarkaa biyyaatti nama tokko qofa barbaada yoo jedham nama tokko san ta'ee argamuu qaba waan jedhuun torbaan tokko qofaa fi mooraa University Amboo keessaa deddeemee achiin duba laabireeriidha fellowship waldaa deemaa kanuma jireenyi kee kaampaasii keessa tureeyyuu haa ta'u mee isa wajjin wal qabatee waa'ee barnootaa irratti amma gaafanii si argu dargaggeessa dooktar yookiin gargaaraa piroofeesaraa yuunivarsiitii yookiin dhimmoota hogbarruuf Afrikaa irratti kan ati barsiiftu gaafa jalqabaa University Ambootti gaafa barattu qabxii afur qofa osoo hin taane badhaafamaa warqeessu itti aansees gaafa sadarkaa digirii lammaffaas gaafa barattu ammas qabxii olaanaatiin ammas carraa barnootaa argattee gaafa Ingiliiz deemtus ammas qabxii olaanaa argattee achumatti immoo gargaaraa piroofeesaraa taatee barsiisaa taate umurii dargaggummaa kanaatiin akkamitti danda'ame iccitiinsaa maali akaasnu milkaa'inni umurii irratti nu hundaa'u karooraa xiyyeeffannaadha xiyyeeffannaan kun immoo karaa lamaan tokko yeroo kennitaa waan itti xiyyeeffattee lammaffaa humna kana keessatti wantoonni dhabdu hedduutu jiraata anama manuma barumsaa galee kutaa gadi aanaatti guyyaa hunda maqaan kiyyaan jeeqama jedhamee barreeffama amma kutaa 8 ga'utti sababni yoo barataa jeeqaa turte dagatti akkamitti jeequmsa yeroo jedhu warra silaa barsiisotaa fi warra daree hoogganuutti akka jeequmsaatti fudhate malee anaaf jeequmsan turre amaluma caddisee taa'uu kanan qabu barsiisaan baanaan hin ka'a jeequmsa jedhamee barreeffama sun maal goota kaate kaa'eetuma daree keessa deemaa yookiin barataa dubbadha egaa barsiisaan hin jirre caddisee akka dhagaa wanni taa'uuf natti hin mul'atu daree guyyaa tokko sababa malee hafee hin beeku
waggaa sadii yuunivarsiitii Amboo baradhetti kan yaadadhu daqiiqaa 10 qofaa fi daree hafuu kee yaadadhin isallee abbaa kiyyattu bilbilaan si barbaadennaan bilbila waan hin qabneef bilbila namaa waan ta'eef dubbisuuf baay'ee malee barsiisaan osoo hin dhufin akkanatti dhufee dura taa'a. Guyyaa tokko daree waan tokkoon dabarree waan afaan barsiisaatii fi barreeffamu lafan buune xiyyeeffannaa karoora halkanii guyyaa qalbii tiyyaa fi humna kiyya gara biraatti aduun qisaasessin osoo bittimsin barnootuma kanarratti xiyyeeffadhee waan hojjadhee fi milkaa'inni kun kan dhufe irratti immoo waaqatu nama gargaara. Ilaalchi kiyya asirratti waaqni yoo fayyaa namaa kenne nagaa namaa kenne kan achirraa hafe dhimma abbaati. Mee jidduutti immoo buna dhuga waliin haasofnu bunnis dhiyaateera waan ta'eef. Bakki itti dhalattanii Guji. Guji immoo biyya bunaaf biyya warqeeti. Gaafanii waa'ee keessan qoradhus amma malee erga wal argine boodas gaafoonni jennu bunaaf bakka guddaa qabda. Gujiin uummata buna dhugii isaan osoo hin ta'e aannaniin beekama ture. Akka laalcha kiyyaatti bunni kun keessattuu gara gammoojjii waan hin jirree fi guddinuma duubara dhufe kana natti fakkaata gara kaabaa kanarraa. Erga dhufe garuu jaalatamaa tapha ture namni dhugaa ani immoo bunaa wal qabsiisee wantoota dubbisa qaba qorannoo garagaraa waan dubbisee fi ansuusii tokkoyyuu hin qabu kan bunaa garuu itti yaadeetuma odoo qabaadhees fedheeti. Malee hedduu jaalatta. Durii in dubbisee faayidaas qaba. Gama saayinsiitiin bunni dhibee garagaraarra nama ittisuu fi faayidaa guddaa qabaachuusaa eega bareen duuba guyyaatti yeroo biyya ture hanga sinii ja'a dhugaa ganama lamaa guyyaa lamaa galgala lamaa erga biyyaa bahe immoo bunni achii sun akka buna biyya keenyaa kana isa qinnoon isaas cimaa waan kwaaliti oriijinaalii waan taaneef in dhiisee sadiitu deebise. Ammas guyyaatti al sadi dhugaa amma biyya erga dhufeesse akkasuma sadii baay'ee garuu buna baay'ee jaaladha itti yaadeetuma suusii biraan qabu yoo qabaadhe kan bunaati. Ayyee Dr. Ayyelaan maal isa bashannansiisa? Dubbisuun. Dubbisuun nama bashannansiisa? Eeyyeen dubbisuun ani. Maal fa'aa kitaabolee akkamii? An amma kitaaboleen bashannana waan jedhamu yoo duubatti deebisee ilaale ani bashannana hin beekullee yeroo isaaf jedhee kenneen jiru garuu anaaf bashannanni duubarra yoo deebi'ame erga guddadhe hiika mataa kiyyaa yoo itti kennu bashannana jechuun hojii dhiisuu miti. Waan hunda cufanii fakkeenyaaf bilbila cufee kompiitara cufee amma bashannanarra jira waan jedhutti ani amanu sababni sammuun kee yaaduun dhiisu sammuun hojii isaa ittuma jira. Yeroo aara galfattan maal godhu? Yeroo aara galfadhu kan waan tokko hin dubbisaa waan hin dubbisu mata duree gurguddaa lama jala tokko baayogiraafii. Seenaan namoota addunyaa kanarra jiranu kan bara lubbuu warra lubbuu hin jiruuf kan lubbuu hin jirres namoota bebbeekamoo jedhanu keessattuu kan gara Ameerikaatii fi Yuuroop kana kan dubbisin jira jedhee yaadu kan beekamanii kan sadarkaa addunyaatti dhufan baay'ee dubbisa. Hedduu kan si hawwate kam warreen dubbiste keessa? Wal dura kaa'uun namatti ulfaata amma Obaamaan fa'aa Elon Musk mucaa warra kibba Afrikaa kana Trevor Noah amma deebisee artistoota Ameerikaa tana kanu Britney Spears Rihanna erga namoota gara amantiitti yeroo dhufu nama akka Billy Graham saayinsistoota yeroo deebi'amu namoota akka Aristotle gara ogbarruutti yeroo dhuftu nama akka Wole Soyinka Chinua Achebe Ngugi wa Thiong'o Tsaggaayee Gabramadiin wanno hundarraa dubbisa warra waraanaa kanas hin dubbisa fakkeenyaa Netanyahu Prime Minister biyya Israa'el kana kitaabolee isaa hedduu dubbisee keessattuu baayogiraafii isaa guddaa tokko kan dhiyeenya inni maxxansiise fuula 700 olii. Waan si jijjiiree qaba? Baay'ee jijjiira. Wantoota dubbiste keessatti? Baay'ee jijjiira. Lifestyle kiyyaa waanuma hojjadhu karooraan yaadannoo qabachaa hojjechuu keessatti baay'ee jijjiira. Namoonni kun ciccimanii fakkiin warra kubbaa miilaa taphatu kana baay'ee dubbisa wannoo isaanii. Namoonni kun seenaa isaanii. Seenaa isaanii dubbisan argaa. Milkaa'inni warra kanaa cimiisa isaaniituma cimanii hojjechuudha malee akka namni akka maajikii wayiitti isaan amma namni isaan daawwatu bashannanan qaban. Waan kubbaa fa'aa taphatan qofa. Kubbaa warri immoo halkanii guyyaa yookaan training yookaan asii hamma namni isaan daawwatu hojii kee taa'u kanan ta'an ani kubbaa daawwachuun jaaladhu garuu seenaa warraan dubbisa kanaafuu kanatu na gammachiisa na bashannansiisa kun immoo itti aanee kitaabolee asoosamaa kunis jiru wantoota akka filmii kanas ilaalaa kilaasikaalii wayiin caqasa. Keessattuu amma kilaasikaalii biyya Itoophiyaa kun yoo biyyaa baa'u
sagaleen qofti jechuudha. Baay'ee keessuma ta'e. Yaa biyya yaadachuu itti amma isarraa guddaan amma yeroo baay'ee kan yeroo bashannanaa qofa osoo hin taane faarfannaadha. Faarfannaa afaan Oromoo kana kutaalee Oromiyaa hundarraa baay'ee dhageeffachuu jaaladha. Yuunivarsiitii Bulee Horaatti adeemu. Yuunivarsiitii Bulee Horaa yeroo deemtan waan lama akka jireenya keessattis haa ta'u yeroo namoota garaagaraarraa yeroo qoradhus waan lama gurguddoo anaaf jechuu kooti. Hawaasaaf, uummataaf waan qoodan qabdu. Yeroo tokko diinii kolleejii saayinsii hawaasaa achuma yeroo yuunivarsiitii Bulee Horaa barsiistanii waa tokko bantan. Muummee afaan Oromoo fi ogbarruu bantan. Ammas baay'ee osoo hin turiin immoo daayireektara dhaabbata qorannoo gadaaf aadaa yeroo taatan immoo barnoonni sirna gadaa digirii dooktareetiitiin akka jalqabamus taasistan. Isinii fi gadaaf isinii fi afaan Oromoo afaan maali? Maali isiniif gadaan maali? Afaan Oromoo maali? Akkamitti barnoonni kun muummeen afaan Oromoo haa ta'u keessumattuu sirni gadaa sadarkaa dooktareetiitiin amma yuunivarsiitii kaan keessatti hin jiru jedhee yaade yoon dogoggoruu baadhe sadarkaa dooktareetiitiin isintu achitti jalqabsiisee maalirraa kaatanii? Sabni kuni amma saba Oromoo yoo jette eenyummaa isaa tokko lafarraa kan dhaabe bifa ammayyaatiin qubeedha. Qubeen kun afaan laatiniitiin barreeffamuunsaa qubee laatinirraa fooyyee barreeffamuunsaa biyya Itoophiyaa kana keessatti sabicha wal qabatee diinummaa hedduus fideera. Garuu qubichi mallattoo eenyummaa Oromoo kana hundee isa lafatu dhaabe. Gadaan fi afaanichis kan mogla deebi'ee dhufe. Yeroo dhufu namni waaqni afaan dubbatuun nama uume afaanumatti dubbattuun sitti dubbata. Amma abjuudhaan yoo dhagartee yoo mana kadhannaas dhattee dhagartee waaqni afaan Amaaraatiin yookiin afaan Ingiliishiitiin sitti hin dubbatu afaan Oromootiin sitti dubbata. Kanaafuu afaan keeti waaqni ittiin si dubbatu kana caarraa argatteetti guddifatuun kuni dirqama uumamaa ba'uudha akka kiyyatti. Isa dabalee immoo gadaanii argannoo dhala namaa isa cimaa fi isa duraati. Akka ammaa kanan ta'in malee uummaticha isaatu akka uummataatu qabee hadhaange. Achi keessatti an amma gumaacha achi keessa gumaache kiyya godhee fudhachuu hin danda'u. Caasaa yuunivarsiitii keessatti afaan Oromoorraa garuu ejjennoo cimaatu ture. Diiniin naan dura ture afaanicha banuu fi fedhii hin qabu ture waggaa lama in kuffisee maaliif yuunivarsiitiin sila afaan fulbaana bantu gaafa seeneetii walii qabamuu ji'a 10ffaa yookiin waxabajjii keessa dhiyeessite ganna nama qaxartee fulbaana banta. Inni hambisuu waan barbaaduuf yeroo isaan wanti dhagarru fulbaana keessa dhiyeessa. Fulbaana keessa yoo dhiyeessitu seeneetiin si jalaa kuufte sababni yoom qaxarte wanti kun si'a lama ta'e jedhamee uumamnaanii dubbiin kaate dubbii kana warra kaasu keessaa nuti tokko ture. Namni kun asirra taa'uu hin qabu. Qabxiin guddaan tokko kana afaanichi kamiin asitti hin banamu. Dubbiin kaatee sababoonni biraa jiranii ana qofaan ture namoonni biraas dubbatanii namtichi kuuniin ka'ee an bakka buunaa hojiin kee jalqabaa amma kana ta'e. Afaan Oromoo asii banamuu qaba Bulee Horaa argataate jedhee barsiisota 4 qaxaree caarruma yuunivarsiitii kenna jala jechuudha. Amma hojii diinii kolleejii sooshaal saayinsiitu wanti kun. Osoo diinii saayinsii uumamaa kanan ta'in ta'ee an caarraa waan kana hojjechuu hin jiru. Kanaafuu caarraa carraanuma argattan sanatti garuu waan uummata fayyadu waan biyya fayyadu. Ayyan isaanii barsiisota yeroo san 4 qacare keessaa 2 amma doktora ta'anii achuma jiranii tokkoof immoo gorsaa lammaffaa anuma ture. Doktor Lachiisaa Fayyeera jedhama. Tokko gara Ameerikaa kana deemee tokko warri hafan achuma jiru. Kana gadaa wal qabatee immoo pirezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa kan turanii Dr. Caalaa Waataa yeroo sanatti kutannoo cimaanii waan akka revolution jechuu dandeenyutti warraaqsaatti babal'isuu jalqabe yuunivarsiitii san keessatti sagantaa banamu wantoota garagaraa kaampaasii asii achitti osoo kallattuma gubbaa dhufuus ni eegatini maaliif quuqama guddaa qabu uummatichaa fi sagantaa kana babal'isuurra yeroo isaatti jiruun amma covidin balaa addunyaa buusnaan biyya keessatti galaanuun jedhanii United Kingdom yeroo an deebi'ee dhufu anama yeroo san dissertation thesis PhD kiyya barreessaa ture yoo dhufa garuu waraqaa qofa barreessaa ta'e uun feene yuunivarsiitii waliin durumaa kontraata mallatteesseera hin hojjedhaa jenneen hojii
deebi'ee hojjedhee akkuma haaromseeni pirezidaantiin na gaafatanii waan akkana hojjetuu dandeettanaan jennaan gammachuu guddaan natti dhagame. Hayyalan hojjedhee daayirektarummaa isaa akkuma fuudheen barsiisota piroofeesaroota Oromoo Yuunivarsiitii garaagaraa jiran Jimmaa, Yuunivarsiitii Addis Ababaa, Wallaggaa kan garaagaraa kana hunda Amboollee jechuudha dabalatee namoota waame koree kan ofumaa hoogganee wajji hojjannee bifa saniin banamee anamma achirraa wanni ilaalu qabeenya guddaa uummanni akka sabaatti Oromoon qabu kan kaabaa kibbaa tokko nu godhu kan bahaa lixa kan nuti irraa waliin dhabne afaan Oromootiif gadaadha. Namni amma waldhabi fedhe gandummaan fedhe jiraatu garaagarummaan siyaasaa hundaa jiraatu wallolli fedhe jiraatu kan lamarraa namni waliin lolu. Yeroo gansa turte sanatti hoggansi si dura jiru hoggansi keechuu kooti. Waan si qajeelchu yookiin waan kan hojjedhu ta'e gaafa si kennamu yeroo fudhattu. Fakkeenyaaf guyyaa sadii keessatti qaqqabsiisi yooniin jedheenii naan jedhan. Yooniin jedheen guyyaa sadii osoo hin ta'in guyyaa lama kaan immoo guyyaa takka fuulakkaa keessatti hojjetee naaf deebisaa. Akkasumas immoo yaada yookiin gorsa namaallee ni fudhataa jedhanii warreen natti himan jiru. Fakkeenyaaf gorsa fudhachuun wal qabatee carraa barnootaa Awustiraaliyaatti si qunnameera. Keessumattuu kan Awustiraaliyaa kun family ture scholarship family ture. Akkasumas immoo Londonis naannoo tokko carraan kun si qaqqabeeti. Sanirratti nama wayii wajjin yookiin nama motiveetii wajjin mari'attee waan gorsan waan si gorsan yookiin waan yaada si kennan sanirraa kaatee London kanillee fudhatte. Kanaaf walumaa galatti garuu waan namni sitti mini fudhatta daftees raawwatta daftee tubatta eessaa dhufee. Kuni an tokkoffaa akkuma siin jedhe amantaan gaafuma ijoollummaa jalqaba amantaa kiristaanaa kana keessa yeroo guddannu ajajamuun ajaja waaqaati. Amantaa qofa osoo hin ta'in aaduma Oromoo kana keessatti namni guddaan namni siin dura jiru yoo properly nama guddaa yookiin nama guddaa jedhamee guddaan sun sirruma sana yoo ta'e namni sun beeka dhaga'uu qabda. Isatu siin dura dhufee qaxxaamureera nama kana gula hordofuun barbaachisa. Gara ammayyaatti yeroo finnu hooggansa keessatti an waajjira hojii mootummaa hojjedhe kan dura hojjedhe kan amma hojjedhe keessatti illee hooggansa naan dura jiru ergatti amanamee namni kun achi ta'e amanamamuyyuu yoo dhabe namni sun waliin hojjannaa kootu naan jedhee hin hojjedhe yoo dhufe ajajamuun dirqama kiyya. Dhibbatti waan natti kennan san namni kun ni beeku hin hojjannaa waliin hojjannaa kootu jedhee na waame. Erga caarraa kanaa kennee caarraa kanatti achi namatti gufuu ta'uu osoo hin ta'in waan natti kenname akkaataa namni sun barbaade hojjetee fiduu maaliif dirqama bakkichi namarraa barbaadu waan ta'eef. Kan barnootaa sanatti yoo si deebi'e sadi tureeyyu. Leeds University jira, School of Oriental and African Studies University of London jira, Newcastle University of Australia jira. In mari'achiisee nama biyyaa ba'uun kuni maatii yaangi qabadhee ka Australia kan wada PhD kana waan an duraan beeku miti barnooticha geeddaree barataara jedhee asiis nama mari'achiisee jira. Yeroo sana pirezidaantii itti aanaa yuunivarsiitii Bulee Horaa Profeesar Balakkoo Gumii turanii muuxannoo biyya alaa kana qabu. In mari'achiisee yaada naa kennanii garuu addu isaan in mari'achiisnillee waan tokko godhe. Warrumaa iskoolaarshipii naa kenne kanaayyuu mari'achiisuu barbaade. Maaliifi jireenya keessatti waan ani itti amanu tokko jira. Har'a naa mijate jettee naa dabarte jettee akka feete yoo utaalte boru eessatti karaa bakka walirra qabamuun beekamu naannooftee dhuftu bakka murteessaa qabamuu dandeetta. Gaabbii kana hambisuuf har'uma karaa qulqulleeffachaa deemuu barbaachisaa. Warra Awustiraaliyaa sanatti hin barreessee supervaayizarii yeroo sanii Dr. Jim nama jedhanuu fi Dr. Helen English jedhanii. Helen English nama airportiin illee dhufee fuudhee haala sii mijeessaa naan jettee turte hin barreesseef. Iskoolaarshiippiin akkana walqixa dhufee kamtu goraa maal na gorsitaa isaanuma mari'achiisa. Jarri warri adiin kun immoo amala isaanii namoota hedduurraa waan jaaladhu waan jiru properly sitti mamal an argadhe waan bira qabanii maal jedhu jiru. London deemee jette Afrikaa irratti baay'inaan waan hojjetanuu fi London dhaquu qabdaa garuu mirkaneeffattee akka argattu na eeyyan jedheen isa deemee jette. Kan Leedsii sin gaafadhe Professor Jane Plasto dhanii nama Itoophiyaa kana irratti hojjetu baay'ee namaaf yaadu tokko isaantu ana gara British kana isaan hin gaafannaan isiinis London dhaquu qabdaatti. Sababni
Yuunivarsiitiin kun buleessaa Afrikaa irratti bifa addaatiin qorataa, Itoophiyaa irratti iyyuu qorataa. Leedsis Afrikaan Studiin qabaa. Garuu kun maqumti isaanii iyyuu School of Oriental and African Studies waan jedhu. Yaada kanaa kennine warra kaan osoo walitti hin bu'inii, osoo mufachiisinii nagaan gara London deemee nama hooggansarra ture ka Profeesar Balakkosiniin jedhasna sin gaafadhe. Innillee warra adii kana wajjin yoo hojjettu jedhu tokko waan tokko sobuun hin barbaachisu. Itti yaaduu qabda dura. Sobuu waan itti yaadeen sobuu osoo itti yaadinu akka sobiin uumamne itti yaadeetti dubbatuu qabda. Jarri waan tokkoon si qabamna wanni sun biraandii siiti. Sobi al tokko qabamte achiin duuba waan feetoo hojjette jijjiiruu dandeettu waan jedhu baay'ee natti hime. Haala akkasitiin gorsa namaa erga fudhattee booda yookiin gorsa isaan sii kennan fudhattee carraa sanatti fayyadamte. Akkas. Waan nu gaafadhu jedhanii waan natti himan waan adda addaatu jira. Inni jalqabaa hawaasuma amma ati dhalatte qofa osoo hin taane hawaasuma akkuma biyyaattu yeroo tokko tokko namni waan naan jedhaa laata jechuun namni waan naan jedhan gaarii ta'uu danda'a gama tokkoon. Garuu yeroo tokko tokko immoo of qabnee yeroo miidhamnu tokkos immoo hin jira. Dooktar Ayyalaan waan akkanaa hin beeku waan fakkeessuu kana hin beeku waan itti dhaga'ame waan itti amane funduratti raawwataa funduratti dubbataa na isa kana eessaa fidee sababni isaa naan jedhan akkuma jalqaba kaasisan bakka inni dhalates hawaasuma akkuma biyyaattu gaafa laallee namni maallaan jedhachuun of qabuun tokko numa jira waan dogoggoraas yoo argees haa ta'u waan akkasiisan irratti kanaaf eessaa horatee waan akkanaa eessaa fidee jedhi nu gaafadhu jedhan. Gaaffii cimaadha. Gaaffii kana amma waan akkanaatti yaadeen beeku. Garuu waan isaan warri gaaffii kana kaase waan isaan hin beekne tokkotu jira. Bakka inni irra of qabu jira. Wanta nama lammaffaa dubbachuun barbaane jira. Amma fuula Feesbuukii kiyyaa yoo ilaalte mata duree ani hin tuqne jira akka barbaadetti hin barreessu. Bakka inni irratti dubbadhu sun immoo namni tokko dogoggora keessa jiru yoo arge. Dogoggora nama kanaa argaa sobaani cimaadha jechuun natti ulfaata. Garuu wanti suni gatii na kaffalchiise duuba namoota hedduu walitti na buuse kallattiin dubbachuun. Naaliif akkuma ati jettee namoonni kallatti keessattuu dadhabbiin natti himuun jaalatanu. Ani waanuma dubbisuu fi yaadichumti akkanaa kun nama yoo yaaddeef dhugaati dubbatuu qabdaa waan jiraatti himuu qabdaa maal naan jedhaa maan isaa hin fayyadama waan ta'eef garuu turtii keessa amma akkuma umriin kee dabalaa deemuun taateewwan uumamte irrallee jalqabee yoo abbaan suni dadhabbina kanarratti yaada naa kenni jedhi malee yaadatti kennuu dhiise. Maaliif harka 80 ol yookiin 70 ol namoonni kallatti wanni kun sirrii miti wanni kun hin teene an jedheen suni hiriyummaa darbanii diinuma natti ta'an. Barsiisaan afaan Ingiliziitiin maastersii qabu giraamerii hin teene barreesse waraqaa barataa bira deemu tokko yoo nafide obsuu hin danda'u. Maaliif barataa kana waraqaa akkana maaliif geessa? Lammii ajjiisaa jira waan. Kanarra yoo ati deebistu immoo namoonni achiin dura wanni natti mul'atu naagaluu hin dandeenye tokko hiriyoonni keenya kan beekanu kan rakkina argaa hin dubbatu an nama dubbatu jalqabaa ta'e. Biyya waan akkanaa irratti eegattee duubarra garuu laalee jedhu amalli suni qobaa keete hawaasa waa kallatti namatti himuu hin ho'isne irratti hawaasichi jira amanu biratti maanguddoon yoo watti simuu barbaadde kan gujiiti. Namni lafaa ka'ee caddiseetuma tana san maaliin siin jedhu ilaalee tasgabbeessee taasisee sittima achumarraa as dhufte garuu amma waan akkasii itti yaadee nama muraasa namoota muraasa baay'ee walitti siqnu yoo ta'ini ni maaliif dhumarra isaa diinummaadhuma ta'e asitti. Inni kan biraa waan gabaabsitee natti himtu xiyyeeffannaatiin socho'aa waan tokko ija gateetiin ilaala jechuun faayidaa hin qabu jedhee bira hin darbu. Akkasumas immoo muuziqaas haa ta'u maaliis haa ta'u waan dubbiseerraa waan hubateerraa immoo ni seenessaa ni himaa jedhaniit natti himan dhuguma. Dhugumaa kun amaluma dhala namaati beektaa. Human being is a storytelling animal Chinua Achebe dhalli namaa dhala seenessuu jaalatu uumama waa himuu jaalatu. An amma wantoota kanaaf gatii kennuun waan tokko sababa malee agartu lafatti. Yoo itti dhiistee dabarte kanumatu gaaf biraa gatiis kaffalchiisa. Kana waan ta'eef ilaalaa sababa malee uumamne ergara dhufee ilaaluu man qabaa
maaliif barnoota hedduu waanuma akkasii sababni barnooti nu amma akka ilaalcha nuti barnootaaf qannuuti barnoonni kitaaba kana keessa qofa jira waan barreeffame keessa jira malee barnoonni lafa keessa jira gurraansi seenaa ijaansi seenaa kallattii garaagaraatiin gara ifin dafa namaatiin nama seenuu danda'a barnoota maaliif har'a waan tokko baala tokko tuqxee yoo gubattee barnoota argattee lammaffaa deebiteen tuqxu haala kanaan yoos malee ilaalcha addunyaaf qabnu wannoon isaa hin bal'atu daangaan isaa hin bal'atu waan jedhuuf. Haa ta'u inni kan bira jalqabaatis waan itti himtee turte hiriyummaa yookiin waan hariiroo hawaasa waliin wal qabsiisee ani qabu baay'ee xiqqaadha naan jettee turte. Waa'ee keessa gaafanii qoradhus ragaalee garaagaraa gaafan argadhus isuma ragaa naa bahan. Dooktar Ayyalaan hiriyaa Dooktar Ayyalaati namni kun jedhame namni takka keessaa bahu hin jiru naan jedhan. Tokko sana mirkaneessite. Inni lammaffaa amma bultii horateera. Maatiis qaba isas natti himta. Nama hiriyaa addaa hariiroo hawaasaa hangas baay'ee hin qabne kuni nama jaalate sun immoo bultii waliin ijaaruu waliin wal qabate akkamatti haasa'e jechuun hin beekamne gaafa haasaa barbaadamti nama jaalatu takkaani si jaaladheeratte illee himuu fi xiqqoo hariiroo wanni sana qabaachuu qabda akkamitti argate ishii kana naa gaafattee naan jedhan. Gaaffiin kun lama tokko hiriyaa kara jedhamee wanni ani hiriyaa wal qabsiise jiru. Duraani akkuma siin jedhee barnootumti kunuu qophaa waan hojjettuuf gatii si kaffalchiisaa dhabdaa osoo yaadas qabu osoo fedhius qabu garuu kun duraanuu qaba maaliif namni hin baratin hiyyeessi hiriyaa callistee obaafatte hiriyaan sulle si amanamu ilaalcha jedhu kanas qaban durmaanuu hiyyeessa namni jaalatu hin jiru akka waaqaatti akkuma dhala namaa jaaladhe kan jedhu malee ispeeshaal namni hiriyaa godhatu hin jiru dhalli namaa kuni kanarraa waan ta'an bakka kana argamuu hin fedhu nama beekumsa hin qabne nama yaada uumaa namaan dabalee namni hin jaalatu. An kana guuttachuu qaba ilaalcha jedhu qaba duraan garuu amma akkuma ol dhufuuni amala dhala namaarraan ka'ee waan jireenya kiyya keessa jiru wantoota murteessoo kan eenyuttuu an sheerin goonetu jiraata sababni dhalli namaa kun hin dhagarteenna walirra garagalee cabsee gadi wal buusu yoo hime waan himu sanii riskii isaa fudhadhee yookiin balaanni fidu hunda fudhadhee hima garuu namoonni amma waan kana hiriyummaa akkanaa kana bal'innatti ifatti hiriyaa kiyyaa bifa addaatiin qabee dhabuu isaa laalan malee namoonni keessaa walitti dhiyaannu dhimmoota mari'achisuu barbaannu hin jiraatanii warri sun of beekanii bakka dhagaanu garuu eenyullee yoo ta'e amma danda'etti mataa dureen tokko kan abbaa dhimmi ilaallatu waliin malee hiriyaas ta'e ormas ta'e abbaa dhimma saniiti ala kan nama sadaffaatii mamuu barbaachisne hinimu garuu namoonni waan hunda waliif sheerii godhuu baratan asirratti limiteeshinii kalaaf kan maatiitii yoo dhufte ammas hubannattu rakkoo ta'e malee animmaa nama jaaladhe jedhee kan itti meeyyuu gaafa kutaa torbaatiyyuu nima hardhaa miti. Kutaa torban jalqabeetu waan namatti himutti waan dhimmi abbaan sun laallatutti kallattumaan itti hima. Bira deddeemu namas erguun maaliin hin jirtu qulqulleesse waan yaade kanumaa dhimma kanaaf si barbaade sababi kanaati jedhee deebii nama sanii seeraa irraa dhagayaa deebiin sun namsu waawoo yoo jedhe achirra dabaree ijjannoo tokkoon deemu akka isaan jedhama hariiroo jaalalaa kana keessattis nama wajjin jiraadhu saadha orraalle kan fuudhe gaafadheetuma namatti ergine maaliin jenne ofumaaf mala akkamii namatti himatan waan akkasii ilaalchumti kiyyaa tokkofa taraan duraallee himee hin beeku asiin duuballee himu yoo wal dhabnellee jaarsummaa namni naan ta'u. Eenyu maqaan ishee? Alamituu Denoroobe barsiiftuu Alamituu Denoroobe jedhamte. Eessatti argatte? Argachuun kun akkamsitti kolleejjii yeroo an Bulee Horaa Yuunivarsiitii barsiisuu siin kolleejjii barnoota barsiisota Bulee Horaa baratti. Naannuma isaa? An kolleejichas barsiiseera ijoollee naannoo Gooroo Doolaati. Kolleejjii baratti ollaa naannoo an jiraadhu sanatti ani barattoota kolleejjii baratanus yoo sima argaa garuu amma nama yeroo argitu ilaalcha keetii fi adeemsa jireenya istaayilii laayif istaayilii waan jedhan waliin nama deemu laaltaa barnootumarra jirti kanumarra wal agarre namni walitti hin barsiinne ollaadhuma ijoollee hiriyoota isaanii naannoo nuti jiraannu mana mishinii waldaa makaana Yesuus kaloo isaan keessa jiraanna achi isaanis hiriyoota isaaniitii hedduu dhufu
amala adda irratti argaa amma namni beektaa nama amaloota namarraa yeroo walii haasofnu kan natti tolu jira kan naaf ta'a wanni kun jedhu jira amaloota kan yeroo argu itti himee yaada kanatu jira gaafa barnoota fixu karoora kana baafatuu dandeenya gaaffii dhiyeesse yeroo fi barbaadetti deebisee nama pressurize godhuu karaan taane waan manipulate waan jedhama afaan Ingiliishiitiin jechuun namarra dhiibbaa gaanii amansiisuuf wanni jedhaa kanatti hin deemu garuu dhugaa jiru namatti ana waan sana irratti ani sirumaa yoo rakkoo iyyuu hin qabu. Maatii meeqa wajjin horatte nama? Jechuun ijoollee moo lama. Eenyu fa'i? Jaarraaf milkii. Akkam isaana? Ijoolleen immoo mataa namaati. Baay'ee ciccimoodha. Kitaaba kana barreessuu keessatti amma jaarraa yaada kennees jira inni waggaa 10 guuteera. Yaadas kenne jaarraa? Yaadas kenne afaan Oromootiin hin dubbisu. Abbaa jaarraatti jedhamte jechuudha. Yaa anis jaaladhaa iyyuu Dr. jechuurraa sanaan jedhanii jaaladhaa iyyuu. Abbaa jaarraa? Yaa mucichi mee irraa naa hiike jedhe Ingiliishiitti hiikeetti kenne kutaa duraa keeyyata duraa lamaan tokko hiikeetti kenninaanii. Yaada jajjabaanatti deebisee baay'ee dhalatamoo Ingiliizi asuma dhalate nuti ergachi deemne maatii waggaa 3 guunne achumatti dhaqeen baratee daa'imti immoo seenaa maatii keenyaa keessatti namni umrii gabaabaatti paaspoortii fi viizaa United Kingdom argate ishee baay'ee cimtu amma baay'ee cimtu hanga jechuudhaan akka ilaalcha kootiitti ijoolluma gosa an barbaadu waaqinaa kan jechuu danda'a. Umurii kee kanatti akka addunyaatti barreeffamoota garaagaraa yookiin joornaalota irra jennuun 10 maxxansistee addunyaaf raabsiteetta. Maal irratti xiyyeeffatu kan jedhu akkaasu? Inni jalqaba kan baanis jiru kan hin baanis jiru. 10 alamu? 10 san keessaa warri gadi ba'e jira warri amma adeemsa ba'uura jiran jiru. Meeqatu ba'e? 10 kan ba'e ani yaadadhu 7 wayiiti warri jiru jechuun hedduun kan nama ji'a darbe kana dhumas jira. Kan jee tokko booddee dhufus jira amma tokko laakkee kanatti ba'e garuu walii galatti waraqaan adeemsa maxxanfamuu keessa seenee dhumu 10 kan jalqaba bara 2016 kitaaba hawwii jedhu irratti dubartoonni asoosama kana keessatti akkamitti ibsamanii maqaan isaa hawwii jedha maqichuma irra jalqabee akkamitti ture kan jedhu itti aansee immoo loogota afaan Oromoo kanaan wal qabsiisee nama guddaa tokkotu jira obbo Bokkoo Gurraa jedhamu yeroo jalqaba qubeen hojiirra namoota hojiirra oolchan keessaa tokko loogni naannoo Gujiitti dubbatamu kunii fi kan mana barnootaatti nu barannu kun garagara ta'e amma yeroo haasa'u walitti makiisi kunii achisan baradhee asit kitaabarra akkana baradhee yeroo fi barbaadee waluma keessa makamu odoo ani itti yaadinu jechuudha. Looga kanarra qorannoo gaggeessine yeroo laallu kan amma naannoo nuti dubbannu suni saayinsii linguistiksiitiin baay'ee sirrii ta'ee argamuu isaati. Waan kana maxxanfameera waraqaan kuni kana maaliif qoranne wanti kun garaagarummaa guddaa qabamoo maaltu garaagarummaa isaa fida waan jedhu ergasii duuba maal irratti xiyyeeffachuu jalqabe afoola Oromoo kana irratti sirba dubartoota kana duubarra immoo barnoota PhD kiyyaa kana waa'ee dhuma hawaasaa fi ogbarruutti xiyyeeffate jechuudha caalmatti wanti isinii maxxansiistan kan dhumaa garuu fixuu fi maarratti kan dhumaan sun multilingualism waan jedhamu afaanuma kanumaa fi ogbarru wantoota kana irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Haa ta'u yaada gabaabaa akka ergaatti akka dhaamsaatti wanti naan jettee noo jiraatti kanaan haa xumuru. Dubbisaa cimaa hojjedhaa hojii isinti kenname lafa qotuu ta'e immoo bishaan waraabuu ta'e immoo maal akka ta'e namni biyya keessaas bahee argeera biyya keessattis argeera kan cimee hojjete qofaatu abbaa yeroo ta'a. Haa ta'u. Dr. Ayyalaa Kabbadaa Roobaa gargaaraa Piroofeesaraa keessumattuu dhimma ogbarruu Afrikaa irratti dhimma biyya United Kingdom UK kan Londonitti Yuunivarsiitii yookiin Hondogoroo baadha. Kanaaf marii waliin taasifneef guddaa ulfaadhaa galatoomaa. Kana caalaan siniif hafu. Ayyeen guddaa. Kana caalaan siniif hafu. Kabajamtoota hordoftoota keenya Dr. Ayyalaa Kabbadaa Roobaa waliin mariin taasifne kana fakkaata. Isin waliin waan turtaniif ulfaadhaa galatoomaa nagaatti.